Tole dhaggeeffattoota keenya ammallee walitti deebinaa jirra. Faayidaa kaarotii kan jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa kaa hundi keessanuu namni kaarotii hin beekne hin jiru jedhee yaada. Kaarotiin gosoota biqiloota magariisa keessaa isaan tokko ta'ee kan hundeensaa nyaatamudha. Kan hundeensaa nyaatamu keessatti ramadama. Egaa kaarotiin fayyaa ilma namaaf wantoota barbaachisan keessaa isa tokko. Innis of keessaa qabiyyee hedduu kan qabuu fi qaama keenyaaf barbaachisoo kan ta'an vaayitaaminoota fi albuudota garaagaraa akkasumas immoo koompaawundoota kan of keessaa qabudha. Kaarotiin viitaaminoota of keessaa qaba, 2 albuudota of keessaa qaba, 3 koompaawundoota of keessaa qaba. Kana sadan of keessaa qaba jechuudha hundeen kaarotii. Egaa kaarotiin wantoota sadan kan egaa of keessaa qabaatee ilma namaatiif wantoonni sadan kun baay'ee barbaachisoodha. Biqiloota adda addaa fayyadamnu keessaa egaa wantoota fayyadamnu keessatti guyyaa guyyaadhaan wanti fayyadamnu hundi faayidaalee qabu akkasuma miidhaalee qabu. Biqiloota kana keessa ka faayidaa isaan qaban kanarratti yeroo hundoofnee ilaallu faayidaa kaarotii ilaallaa jechuudha. Har'a tokkoffaa kaarotiin egaa dandeettii dhibee dandamachuu keenya dabaluu kan danda'udha. Akkuma argitan as tokkoffaa kanarratti dandeettii dhibee dandamachuu, madiinummaa yookiin dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenya kan nuuf dabaludha kaaronni jechuudha. Kanaaf kaarota yeroo fayyadamnu dandeettiiwwan dhukkubi tokko dhukkuba xiqqaadha jekka jedhamu hin jiru, garuu kanneen akka qufaa xiqqaatti kan laallu isaan illee bifa salphaadhaan akka nurraa ittisu madiinummaa keenya nuuf dabala jechuudha kaarotii soorachuun. Kanaaf kaarotii soorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammataa fayyummaa ija keenyaaf hedduu gargaara. Akkuma asirratti ilaaltan lammaffaan iji keenya fayyaa ta'ee akka turu yeroo dheeraa yeroo ilaallu namni tokko bakkee fagootti waa arguu hin danda'u, namni tokko bakkee dhiyootti waa arguu hin danda'u. Kanaaf iji keenya fayyaadhaan akka nuuf turuu fi kaarota soorachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaa ulfaatina qaama madaalawaa ta'e akka qabaannuuf rakkoolee ulfaatina garmalee ta'anii wal qabatanii dhufan nurraa ittisa. Egaa ka ulfaatina gahaa yeroo jennu kana namni tokko ulfaatina kiloogiraama 50 ol kan ta'e fi giddugaleessa naannoo 50, 60, 70 kana qabaachuu qaba. Kanaaf ka furdina garmalee kana nurraa ittisuuf illee qooda olaanaa qaba jechuudha kaarotiin. Furdina kanaan wal qabatee dhukkuboota dhufan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, istrookii jedhamu kuni akka nutti hin dhufne illee kan nu ittisu keessaa isa tokkodha jechuudha kaarotiin. Inni afur hammi sukkaara qaama keenya keessa jiru madaalawaa akka ta'uu fi nama dhukkuba sukkaaraa qabuuf immoo nyaata gorfamuu keessaa isa tokkodha. Sukkaara qaama keenya keessa jiru ni badaala. Haga sukkaara namni tokko hagi sukkaara qaama isaa keessatti ni argama. Madaalawaa akka taasisu ta'uu qaba. Yoo isarra darbee dhiibbaa sukkaaratiin qabama namni tokko. Kanaaf dhiibbaa sukkaaraa namni qabamillee kaarotiin soorachuu akka qabu kan mul'isudha inni arfaffaa kuni. Shanaffaa irratti akkuma mul'achaa jiru rakkoolee onnee fi sirna dhiigaa waliin wal qabatan. Onneen keenya sirnaan akka dhiiga deebisuu baasuu akka ol hin kaane akka gadi hin buune taasisuudhaan seeraan akka hojjettu kan taasisu kaarotiin bu'aa guddaa qaba jechuudha. Akkasumas sirna dhiigaa waliin wal qabatan. Sirni dhiigaa sochii dhiigaa jechuun dhiibbaa dhiigaa ol ka'uuf gadi ka'uu kana nu sirreessuudhaaf kaarotii soorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tole inni ja'affaa faayidaa kaarotii keessaa sirna bullaa'insa nyaataa akka si'eessuuf ni tola. Si'eessuudhaaf sirna bullaa'insaa. Sirni bullaa'insaa kan jennu nyaata tokko afaan kaawwannee afaan irraa kaasee haga
gara alaatti bahutti qaama keenya keessa darbee jechuudha. Bullaa'insi nyaataa ittuma fufaa. Bullaa'insi nyaataa kun namni nyaata tokko nyaate naaf bullaa'uu didee akkasumatti jira jedha namni tokko. Kanaaf kaarota illee yoo sooratte inzaayimoonni achi keessa jiran viitaaminoonni achi keessa jiran kompaawundoonni achi keessa jiran kuni bullaa'insa nyaataa kanaaf baay'ee barbaachisoodha. Kanaaf hundi keenya kaarotii soorachuun barbaachisaadha. Torbaffaa faayidaa kaarotii keessaa kan ilaallu dhibee kaanserii garaagaraa kan akka kaanserii dhiigaa, kaanserii sombaa, kaanserii mar'imaan furdaa fi kan kana fa'aa ittisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Egaa amma irratti kaanserii kan jennuun kun sababoota adda addaadhaan kallattii adda addaadhaan maqaa adda addaadhaan namoonni tokko qabamanii mul'atu. Kaanseriiwwan kana ofirraa ittisuudhaaf haga ta'e kaarota soorachuun dhiibbaawwan kanneen kana nurraa ittisuu keessatti shoora olaanaa qaba, gahee olaanaa qaba. Kanaaf hundi keessan kaarota haga argattaniin soorattanii baay'ee barbaachisaadha kan jedhu tokko erga dabarsuudha. Inni 8ffaan faayidaa kaarotii keessaa fayyummaa lafee fi gogaa keenyaaf ni tola. Fayyummaa lafee fi gogaa keenyaaf illee ni tola. Gogaan keenya guyyaa guyyaadhaan wantoota adda addaa fangaasotaa fi vaayireesota adda addaadhaan miidhamaa oola. Egaa gogaa keenya kana sirnaan akka bareede kanatti akka itti fufuuf kaarota soorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa immoo jabina lafeedhaaf illee lafeen keenya jabaatee akka turuuf fayyummaa isaatiif dhukkuba lafee kan jedhamurraa bilisa bahuudhaaf kaarota soorachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni 9ffaa madaana yookiin wond dafee akka fayyuuf ni gargaara. Madaan jechuun dhukkubi tokko yookiin madaan tokko qaama keenya irratti mul'ate taananii madaan suni dafee toonii akka gogu kan nu taasisu viitaaminoonni albuudonni kaarotii keessa jiranii baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Walumaa galatti har'a faayidaa kaarotaa kana eegasiniin jedhee bakka 9tti ilaallee wantoota 9 barbaachisoo 9f akka oolu kaaronni asirratti barannee jirra. Barnoota biraadhaanis walitti deebina. Hubachiisa jira. Kaarota yeroo fayyadamnu hubachiisa. Qorannoon garaagaraa akka ibsutti kaarotii dheedhii isaa nyaachuun faayidaa armaan oliitti jennee kanneen caalatti argachuu dandeenya jedha. Kanaafuu isinis osoo dheedhii isaa nyaattanii gaariidha, garuu qulqullina isaa sirriitti eeguu qabdu kan jedhu yaadachiisa yookiin hubachiisa asirra kaawwameedha. Faayidaa kaarotii kana keessatti kaarotiin bilchaatee irra caalaa faayidaa akka hin qabaanne kan mul'isuudha. Akka hubachiisa asirratti barreeffamee jirutti. Kanaaf namoonni kaarotii sooratan yookiin nyaatan dheedhii isaa osoo qulqullina isaa eegdanii dheedhii isaa sooratanii faayidaawwan kana sirriitti argachuu dandeessuudha. Saayinsiin fayyaan. Kanaaf hundi keessanuu viitaaminoota, albuudotaa fi kompaawundoota gahaa ta'e kaarotii irraa argamu faayidaa kana waliin qabatee asirratti viidiyoo gabaabduu kanaan isinii dhiyeessee jira. Sagaleedhaanis dhaggeeffachuu dandeessu, dubbisuus hin dandeessu, waliin dhaggeeffachaatii dubbisuu dandeessu. Yaada qabdan karaa teelegiraamaan barnoota afaan oromoo kan jedhuun dabarsuu dandeessu jechaadha. Kana fakkaataa baay'ee galatooma. Koomentii nu kaa'uu dandeessu, laayik godhaa, sheer godhaa. Afaan oromoodhaan wantoota akkasii kun akka babal'atuu fi warroonni afaan oromoo dhaggeeffatan asumaan barnoota afaan oromoo babal'isuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhee yaada. Kanaaf laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas yaada qabdan immoo karaa teelegiraamaa nu kennuu hin dagatinaa. Sabskiraayib nuuf godhaa, nu jajjabeessaa. Galatooma.